na argii jettan kinoo munaafiqnillee na argii fi jettan hadiis ammootiin kinoo amma na argii haasoftan munaafiqni na argii qajennu kana munaafiqtoonni gubbaadhaan laalala islaamummaa gubbaan mul'ifatanii kufrummaa hin dhokfattatanii bosheen kun maarti bootiin qamaane angaafi isin gaafataa irraa fuudhaa ishii gaafi ishii ayyee munaafiqtoonni طيب أجد أجيبه لا أوكي كشرك المنافقين أجيتهم مال كتاب الدروس المهمة هي قرآن يسيد أنجد غافي سقافة جرا ما بيان أنجد غافي سقافة جرا إيه أكسوما جدا إيش إيجا أكست أوتاته غافي نرافودي كيفت إيشاتي كيفت نفيت الشيء نأرجي شركين غرا غروم مالي سينجر يا غنو ماما ناندبسين لا اوكي دغيفدو اوكي ايين ارجي بشركين غراغرم مالي دا نارجي شركين غراغرم مالي شركين نارجي شركي خبيي دمو شركي خبيي متريد دوبا يه نارجي شركي خبيي دمو شركي خبيي متريد ابازر ريموت كود نارجي في شركين غراغرم مالي جري اغنو ما بيرا مال غافد ميان نا كوي شركي اوغاجيت شركي تام بانتا ازخان تامو اكبر بانتا شركي ما اكبر وهاتو شركي اكبر ايشي ما شركي اكبر ها شركي اكبر ايشي شركي اكبر اها طيب ريان كن صلاة خيستي تقاو إبادة آمي دري أصلي خيستي من الشرك الأصغر قاتوني ريان شركي تيدو كورا جنة أمو شركي غرغدور أتما فكين يفلا أما شركي إلا غراغرما أما برتنافين سقافة دي نار غنين تن شركي تكورا بانتما شركي غرغدور إناني شركي غرغدور خيستي انتوغا شيخو شيخ أدم ما ألتاتيزا نارجي في شركين غراغرما مالي أغنو منا ديبسا نارجي في شركي يوكاني أنا كنا أنا ديبسو شينتي ديبسا نارجي في كوي أدي رسولي غراغرما إساني أنا تي كوي بكتنا تي أنا تي ديبسا ما دوشوي نيكي نجران أنا ديبسا كنا راغورا أنا ديبسا جدا نارجني في كوي نها أرجعني في غراغرم ما شركة أنا محمد بيان تو برسيسه مو رسول كوي حديثة كنا خم فسرة جري أني أين غراغرم ما شركة فينا أرجي مالي جري أغنو منو ديبس أيو كاني نتأسكنا جري أغنو هانا أرجعني في أجيبت إشي شركة لا ريا في شركة أنا دبته مو رسول ربي تدبت برو مرسول ربي دبتن غراغرم مالي نادي بسيو كاني نتي اسكنانو علمي دابر لا حول ولا قوة غراغرم ما شركة بدو جاي نغابدوبا إشي نادي بسا يوكاني أنا دي بسو نتي كنا ندي بسا اوكي نو دي بسا ياتي هاي بس مرة تقبنا نو دي بسي وي اوسو غراغرم ما شركة كودي دي قدوم مالي جتي نغابدو إرى بريد دابر Cakasaka. Ishi anat deebisa. Ayyee anat deebisa cakasa. Garaagarummaan shirkiitii fi garaagarummaan na argii. Shirkiin dalagaa amma ati keessa jirtuu fi dalagaa teeta duraaniillee balleessiti. Dalagaa atirra jirtuu fi wanni shirkiin itti seente dalagaa teeta amma itti seentee fi ta duraaniillee balleessiti. Na argiin garuu dalagaa teeta amma itti jirtu qofa balleessiti ta duraaniin balleessitu. Ta amma itti jirtu qofa balleessiti. Yaa boo nuti sheekha ta duraaniiti fi tan sanii nuti ta haasawni irra hin jirru. Ta ammaat irra jirru nuti ta duraa eessaa fiiddan. Amma nuti hadiisa ta duraanii haasawni akka jedhi ammallee sii deebisa. Lammeesso. Kaabaa keessatti salaatuun jira een jira. Keessatti garaa keessatti salaatuun jira een jira. Rasuulatu salaate sunna fatii makkaa dhufanii rasuulli keessatti salaatanii jiran. Keessatti garam garagalanii salaatan siin jedhe mucaan. Garuma in deebisne bira tarte garuma fedhan garagalanii salaatan keessatti yoo salaatan. Garuma barbaadan garagalanii salaatan keessatti keessa isii akkuma masjidaa kanatti yoo seenan.
garuma fedhan garagalanii salaatan sunillee achi sadees waa'ee toohidaa sanillee isinii deebisaa caqasi na caqasa Hinto. Toohida Ma. hinkutin. Dogongora kiyya hadiisa dogongorti naan jette ati amma garaagarummaa reefuun tana kallattumaa Muhammad Bayaan. isinii deebisaa caqasa Amma asirratti mee dhiifama wajjin dhiifama Abuzarri wajjin. maammaa qabat Abuzarri isinillee anaan si caqasa qabu. isinii deebisaa Deeqaa roobee la. Dubbii hin dabsin suman qoraaf jai. Aha amma naa galte dubbiin tante. Wallahi amma naa galte warri as jala jirtan. Wallahi dhugaa jirtu dubbadha haqqii jirtu dubbadha. Reebuun tana Muhammad Bayaan waa'ee munaafiqaan nagaafatan. yoo an akkanarraa godhu ustaaza waliin seensisi ay jala jira Billaa aleeka. ay jala jirani Nama dhaggeeffadhu. Reebuun tana waa'ee munaafiqaadhaan nagaafatte. Kallattiidhaan mal farqu beeyna shirki warriyaa. Garaagarummaan shirkiitii fi riyaadhaa maali jettee maan hin gaafatirree kallattiin. Muhammad Bayaan hadiisa tokko dho'istan bakka munaafiqaa. Munaafiqa wayita salaatan akkasiisan maa duubaree hin dubbatirree. Abboo Muhammad Bayaan akkanuma gaafiin kiyya ganna darbitanii beekaa abiizarri jala wacee sheeka kenna Muhammad Bayaan sheeka kenna jedhee abiizarri si jala wacee ganna darbitan ansadiinuu isinii deebisan naa deebisuu diddan Amma ganna deebitan su'aala akka kanaa kan kitaaba wayillee kalaalaa jiruu miti bakka ciisu jira bakka ciisu jira Bayaanuma gootan malee sheekaa roobee mee maal deebiftan? gaafiidha ila abiizarri illee ilmii xixiqqoo qaba koo dhugaa dubbanne abiizarri naaffaaf hin dubbatin ani ilmi namaallee hin beeku Lakki ilmi ati ka ilmi gurguddoo qabdu daqiiqa gayye koko ati ka ilmi gurguddoo qabdu mee asuma keessa maal baafte yoo khilaafaaf deemte malee bayaanuma qofa goote malee mee wannummaa ati deebifte maaliin tokko maaltu isi fide ilmi xiqqeenna keetto isi fide ilmii xixiqqoo qabda wallaahi riyaada bira ilmi xiqqoo san wayyatee tabakka mala si salphiftu tanarra sheeka maal taate neema atuu mana bantee achi barsiiftee nama si jala dhufutiin dhabdee jennaan kilaaftee inni nama 400 dhufa as jala dhufte maaltu si fide barachuu dhufte ati maal dalayda maalinni ati maalinni ati maal dhufte nama 78 taanaan as dhufte maa achi banatteen jirre maa achitti barsiisin ilmii qabu irra sobdanii ati baramma waan dubartii dhiisi ati bar waan dubartiin hojjettuun geettu amma bar wannuma dubartiin hojjettuun geettu ati yoo khilaaffaa namaatiif hirriba dhabde malee yoo immoo ummata gugurdaa jala deemtee subbisuuf deemtu malee maalumatu isi fide maaltu si fide maaltu si fide riyaada kiyyaa dhiisi maaltu si fide barachuu dhufte inni deebisa ka jettu maaltu si fide mee inni tajriidaa kanaasisu abiizarri ani wallaahi kuma yaa akhi tajriidaa buluuga dhiisi maalumatu isi nutiin beeyna barta namni kun barsiisaa jira atachi barsiisaa jirta mana banattee nama dhabdee nama maaltu isi fide maan barsiifne mana keetti maamma bayaanchi dhufe si jeeqaa yoom bakka qaraatittuu si arge yoom na waliin qaraate ati eenyurraa qaraate himi sheeka kee eenyumarraa qaraate atu sheeka roobee waliin qara'e sanada kam qaraate eessaa qaraate takkaa qixxaa siin finne asiin salphachiisuuf ati eenyurraa qaraate dhiisiyyu ati ani haa qara'u baadhu ka kiyyaa siin galchu maalumatu isi fide maaltu si fide as maaltu si fide afuufa nama 75 wali qabee muyiiti ilma baancha qas sitti ma dhugaa jirtu sitti ma wallahi ani atillee nan jajin amma qaati si kabajaana kabaji maamma bayaa yookiin bu'ee sirraa deema namni kun khilaafa malee khilaafa ulamaa malee nama nagayaan barsiisu ijoollee nagayaan barattu girgir godhuuf achitti banee kitaaba wahii barsiisadhee nama 75 gahee jennaan cufee laayibii laale si muramu was dhufe haga ati barsiiftu san muyitii qabate muyitii irraa bahee dhufe khilaafaaf deema malee nama waasii godhuu miti qaata obsina nama immoo si dogongorsiisuuf deemu qilirraa si gatuuf deemu dandeettee barsiifta wanni ati harka kennitu hin jiru wanni immoo as keessa ol seene si jeequllee hin jiru sa'aatii barumsa kee kabaji sa'aatii deemtetti waan barbaadde barsiisuu mirga qaba garuu mee rabbii jedhaa sheekuma kana laalamee sheekaa roobee kana gizee mara waan salphinnaa malee bakka khilaaffaa malee mee takkaa sheekama roobee feemasa takkaa roobee mabaalee keessatti mee haga ustaazolee gugurdoo affeeran takkaa sheekaa roobee mee walgahimarra affeeranii amma abu mus'abiin as waliin jirra finfinnee abu sa'aadiin urgadheen gaddaati as waliin jirra hadha dirasii waliin jirra ummatuma baale haga shee abdussalam gugurdootuma affeeran kana sheekama roobee takkaa walgahii irra affeeran argitanii yoo didan ani gaafa roobeen keessa jisanii isa tuman beeka mistirii baasaan gaafa masgida keessatti isa hudhan beeka ani maamma bayaaniin haa barsiisu
namni yoo barsiise asit dhufe khilaafa malee barachuu dhufe hawaasa girgir godhu barumsa barataarti ijoolleen namni ayat takka haa baratu mee achitti mana ofii banatee rabbii jedha dhugama ani homaa nan oolchu nan bulchu mana ofii banatee nama 75 ta'ee jennaan asit dhufe maa jeeqa dheengadda dhufe arrabsa har'allee dhufe immoo jeeqa maa jeeqa inni maa nama khilaaf eenyurra qara'een qaraatiin isaa een maan affeeramin asii walgahii irratti walgahii matakka irra sheekaa roobeme mi amma ishii warra as jalaqaa tokkochi keessa ol baame walgahii sheekaa roobeetti affeera fidaame aalima sheekuma inni irra qara'eeyyuu fidaame